Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu. Hordoftoonni amantaa Islaamaa yoo Rabbi jedhe guyyaa tokko booda ji'a kabajamaa ji'a jaallatamaa ji'a Ramadaanaa qeeboluuf jirra. Rabbi ittiin nu haa ga'u. Har'a waa'ee sanaatti kanan dubbachuu dhufe innis waggaa 2 yookaan 3 jechaadha. Harka qalleeyyii namoota qaama miidhamoo ta'an faxarsiisaa turre. Waan isaan ittiin sooman kennaafii turre. Of biraa otoo hin taane gargaarsuma keessaniin waanuma isin irratti hirmaattanii jechuudha. Baranas qaaleensi jireenyaa waan baay'ee ulfaatiif waan isaan ittiin sooman kennuuf karaa peejii kiyyaa laayivii galee garee waatsaappii ijaaree namoota 100 waan isaan ittiin sooman midhaan shoorbaa, xaafii, zayita, soogidda waan akkasii kana kenninannee tamirii kenninannee itti gallee beeksisa baasnee namoonni akka nu deeggaran gochuu jalqabnee turre. Garuu yaa jedhan wallaahi jechuudha waan amma argaa jiru waan baay'ee abdii nama murachiisudha. Ani fayyaan qaba. Namni kaan fayyaa qaba. Isa fayyaa qabutu jireenyi baay'ee qaala'ee jira. Jireenyi baay'ee ulfaatee jira. Wallaahi Rabbi sirriitti mul'isu. Ani nama 100 deeggarsa walitti qabee waan isaan ittiin sooman daakuu kiiloo 10 illee taatu tamirii midhaan shoorbaa illee kennina jennee jalqabne midhaan shoorbaa kiiloon tokko birrii 85 Rabbi sirriitti mul'isu. Namni Jimma keessaa fira qabdan bilbiltanii waan kana adda baafachuu dandeessu. Midhaan shoorbaa kiiloon tokko birrii 85. Zayitii abbaan liitirii 2 birrii 200. Abbaan liitirii dhiifama. Zayitii abbaan liitirii 2 birrii 350. Abbaan liitirii 1 birrii 200. Midhaan 900 hanga 1000 farra sillaan tokko. Mee maal goone amma namoota kana waa goona. Nama 100 waadaa seeni. Namoonni qophaa'anii taa'aa jiru. Malan dhabe wallaahi baay'ee rakkadheen jira. Boru kennina jennee karoorfannee jira. Boru Jumaadha yoo Rabbi nagaan nu bulche yaaddoo hamaa keessa gallee jirra. Wallaahi tarii hordoftoonni amantaa Islaamaa kan viidiyoo kana ilaaltan maatii keessanii waan Ramadaanaa kana ergitan tariin dhageessu waan ajaa'ibaa. Wallaahi yaaddoo hamaa keessa jirra. Rabbi nuuf laaffisu. Waan an boritti kennu hin beeku irraa du'aa nu godhaa. Uummanni keenya baay'ee rakkoo keessa jira. Rabbi qaaleensi jireenyaa kan nuuf gadi haa buusu. Du'aadhuma isinirraa barbaannaa. Galatooma yaada keessan koomentii jedhanaa irra deebi'ee baga geessan.